قبل المدير بماريام مقاسا الشباب بما أمانون كيسوسي جلم نسافاته أكا إيما وكأيو تسكنا وكأيو وجمبرنا برسيسان وكأيونا أنا نابدين مرتنا اسم تسوني بدرتو إني نبرسيسون إيما سانو فاتو إني نبرسون إيما سانو فاتو मैं सगले के सरल कासा सगले के नुत्रुप बदला में यवा कहियो भरोसा हुआ कुल्लू लपे को रुकुती सगले के नबरसी सेना बाके का नपंजू कंसिम्बेग ने आदोफ बरसीसी उगा के पगरसीसी मैनेजर कबात इसानिन देवीसी non è molto sisera perché c'è il primo sabato della settimana sagalini bisaata na wali wajjin barannu akkas kan jiru ta'a lammaffaa mootota boqonnaa lama lakkoofsa 5 eeyyeen beekaa afaan keessan cufadhaa mee hundi keessan ol kaasaati eeyyeen beekaa na wajjin jedhame afaan keessan cufadhaa kana kan arginu lammaffaa mootota boqonnaa lama lakkoofsa 5 gubbaa yeroo ta'u sagalee ulfaataadhaaf jabaataa kanaa kan dubbate raajaa waaqayyoo Eliyaasin duukaa bu'ee Eliyaas gaafanni ajaa'iba hojjetu gaafanni sagalee waaqayyoo dhagahee ijoollee waaqayyoo barsiisu qabeenya qabu hundumaa isaa qeessaatti yaadatee sana hundumaa dhiisuuf murteessee waaqayyoon filannoo isaa taasise. Eenyuun filannoo isaa? Waaqayyoon. Hundi keessan akkanatti dubbattanii barbaada. Eenyuun filannoo isaa taasise? Waaqayyoon. Waaqayyoon filannoo keenya akka taasifannu eeyyama Waaqaa nuuf haa ta'u. Ameen. Saba waaqayyoo. Namni baay'een wanta adda addaa filannoo isaa taasifata. namni filannoo isaa waaqayyoon taasifate carra qabeessa namni waaqayyoon filannoo isaa taasifate rakkina qabu eenyu namni filannoo isaa taasifate waaqayyoon amma waan tokko isin gaafadha kana dura gaafa caamsi baay'ate maalo yaa waaqayyo maallu godhe jenne arra garuu gaafa bokkaarroo immoo maalo tu waaqayyo maallu godhe jenne namni kun tolan danda'u miti Maaliif beektu abbaa keenyatu sooressa abbaa keenyatu maaloo ijoolleen abbaan sooressa har'a yoo saayikilii gaafatte borbaajaajii gaafatti borbaajaajii yoo gaafatte nagaa jirtu makiinaa gaafatti har'a yoo kalameellaa gaafatte borkeekii gaafatti abbaa isheetu maaloo jedha abbaa isheetu maaloo abbaan keenya sooressa waan ta'eef kaleessa bokkaa kananna har'a locaa kananna abbaa keenyatu sooressa kaa kanaaf yeroo hundaa filannoon keenya eenyoo waan ta'eef waaqayyoo waan ta'eef namni filannoo isaa waaqayyoon taasifate filannoo yoo baay'ise iyyuu waaqayyoon hin laataaf filannoo isaa waaqayyoon taasifachuu Eeliseey fuula duraa Eliyaas waaqayyoodha namoonni gaafa isaan waaqa wallaalan waaqayyoodhaan akkas jedhe namoonni kun akkasi baraniif ati bokkaa kechuuf jedhe gaafa namoonni beelahan mana dubartii takka gaafa deemu waan nyaatee bulu agamuun isatti waan ammaateef caamsaan waan fagaateef nyaata gaafa kadhatu dubartiin kun akkas jettee turte mana koo keessa daakuu kaballaa tokko jira mana koo keessa maaltu jira daakuu kaballaa tokko jechuun konyee tokko qofaatu jira kanammoo anaaf mucaan koo kana nyaannee ajjiifnee taa'uudhaaf qophoofnee jirra wanti tokko hin jiru jetti nama waaqayyoon filannoo isaa taasifate garuu qodaan duwwaan nuu ta'udha namni eenyuun filannoo isaa taasifate dubartiin kun gaafa ishiin akkas jettu Eliyaas ishee jirtu sana akka isheen qiixaa isaa gorshitu gaafa gaafatu yeroo isheen qodaa daakuun kaballaan tokko keessa jirtu keessa sukkuumtee bixxillee keeshitee deebitu qodaan guutuu ta'ee argame baarree bakki gaafa filannoo keessa isa taasiste wanti waaqayyoodhaaf jedhamame hin jiru maaliif ati dhukkuba kee gungumta furmaatata harka isaa keessa jira eenyuun filannoo taasifannaan
ati ofuma yaaddoodhaaf rakkinaaf kongumta furmaatatu harkasarra jira. Qormanni qamaatanii na baay'atu waaqayyoodha wajjin jirta taanaan waaqayyoo ati waammattee taanaan yeroo hundumaa qamaatanii sana keessa rakkina sana keessa gammachuu jira. Eenyuun filannoo taasifannaan saba waaqayyoo. Tarii namni tokko maaliin qormaannaan irratti wal ga'aadha. Yeroo hundumaa gaafan ba'u gaafan galu rakkinni mana koorraan fagaatu anoonan sooma anoonan kadhadha anoo yeroo hundumaa fuuldura hidhiyyee kootii dhaabadheen gunguma maaliif dhukkubni mana koorraan fagaatu jettanii kan gungumtan nan joora nan jawwara mana koo keessa barakaan hin jiru warri jettan jireenya algabaa argan barbaadinaa isin rakkina keessatti waaqayyoon isinitti dhiyoo jira. Qormaanni sasalphaan nuti arrabaan maaliidha inni jireenya barabaraan nu qopheessaa jira. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 17 qormaanni sasalphaan nuti arrabaannu jireenya barabaraan nu qopheessaa. Maaliif nu qopheessaa? Jedhamalo maaliif nu qopheessaa? Gaaffiin isin gaafadha. Barataan kutaa 9 baratu kutaa 10tti gaafa darbuuf ga'u faayinaal egzaamii yookaan qormaata qorama. Sirrii moo sirrii miti? Maal qoraman jedhe? Maalitti darbuudha? Kutaa meeqatti darbuuf? Atis eebba keessatti darbuudhaaf qormaatatu jira. Eebba isa harka waaqarraa isa taanu qabdee nyaachuudhaaf har'a qormaatatu jira. Karuu maal gochuudha? Qormaata sana obsuudha. Maaliifan qorama immoo hin jedhin? Filimoona boqonnaa 1 lakkoofsa 15 jalqabee haga 18 Oneesimoosiif Phaawulos gara mana Filimoona gaafa deeman Phaawulos qabamee mana hidhaatti gaafa darbame Filimoonaan akkas jedhe gaafa Oneesimoos qabeenyaa isaa saamee inni mana hidhaatti darbamu ilaa Phaawulos utuu wangeela lallabuutu qabamee mana hidhaatti geeffame. Oneesimoos immoo qabeenyaa Filimoonaa saamee mana hidhaa dhaqe. Mana hidhaa keessatti gaafate Phaawulos maal hojii dhufteennan osoo akka kee wangeela lallabuu miti otoon hatuun qabamee dhufe si bira jedhe. Na duukaa jirtu miti nama tokko mana hidhaa keessaa hatee gaafa inni qabamee poolisiin qabee mana hidhaa gashu gaafa isin dubbisuu dhattan ay bakka maal goonaree laba goonaa'u jedha. Maal goona'u? Gaarummaadhaaf jedha miti hatanii gaarummaadhaaf jedhan gaarummaadhaaf miti inni gatii keera. Osoo waan gaarii hojjettu waan armaan sitti dhufe garuu gaarii nasiif. Ilaame akkuma nama sin gaafadde barataan sun qormaatarra kan ta'u atteendaansi barsiisaarra isa jiru moo hundumatu dhufee qorama? Ani nagaan jiru dhugaa waaqayyo maal jettanii? Galmee barsiisaarra namni hin jirre garaa keessa dhufee qormaataan qorama? Maaliif qormaata qoramuudhaaf ulaagaan jalqabaa maalirra jiraachuu qaba? Guddisaa dubbadhaa maalirra jiraachuu qaba? Maaliif qormaannatti baay'ata rakkimnatti baay'atan jedhin atteendaansi waaqayyoo galmee waaqayyoorra jirta. Kanaan qormaanni baay'ata yeroo hundaa galanni isaaf haa ta'u malee galmee isaa waan jirreefidhaan. Amma bakkee kana keessaa inni akka garaasaa jiraatu inni sirbu inni dhugee machaa'ee karaa walakkaa bulu guyyaa tokko sama kan labsuu nama arge jira isaa dhukkubsatee mana yaalaa dhaqu argitanii beektu. Maaliif kan waaqayyoo miti waan ta'eef wanti qoru hin jiru. Seetanni kan isaa qabeenyaa isaa eegataatti baate qormaatatti fiduu hin danda'u. Kan isaatu maaliif qorare? Kan waaqayyoo gaafa taatu qoramudha. Gaafa kan waaqayyoo taatu rakkinni sitti baay'ata. Gaafa Elsaan kan waaqayyoo ta'e qormaanni Elzaabeelii faarraa baay'een itti hirmaachaa ture. Elsaan hojii waaqayyoon Eliyaas irra bulee hojjetu gaafa argu ani qabeenyaan kun hin barbaachisu. Sangoota qonaa fidaa hidhee qalee hiyyeessota nyaachisee qambarriif gindoosaa qoraan taasifate Eliyaasiin duukaa bu'e. Eenyuun duukaa bu'e? Maala dubbadha eenyuun duukaa bu'e? Eliyaasiin duukaa gaafa bu'u deemsa Eliyaasii wajjin jalqabe keessatti deemsa haasaa wajjiniin haasaa barumsa irraa barataa sagalee waaqayyoo irraa dhaggeeffachaa mi'a sagalee waaqayyoo irraa dhandhama Elsaan Eliyaasiin duukaa deema. Lammaffaa mootota boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Yeroon waaqayyo qilleensa jabaa keessan Eliyaasiin fudhatu geenyaan Elsaadhaa fi Elsaa'iif Eliyaas Gilgalii ka'anii deemuu jalqabaniidha. Eessaa ka'anii? Gilgaliitii ka'anii deemsa jalqaban. Gaafa wajjin haasaa deemani. Haasaa isaan haasaa deeman waa'ee waaqayyoodha. Waa'ee eenyudha? Isin immoo sira gaafa dhuftamme waa'ee eenyu haasaa dhuftanii?
ebilummi maal akkashisee godhaa baluu moo akkasiin inni immoo beela akkasiin jennee ofuma nama cirachaa dhumne rakkisaadhaan bara seenam yoonni furdate roottoodhaa yoonni qallate limmoodhaa garuu meeqa jira miti jiran nama qalachaan deemina ishii waa'ee waaqaa dubbachaa deemaa gaafa karaarra deemtan wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 17 karaa Imaa'usiin gaafa deemanii Qaleewoophaaf Luqaas waa'ee Waaqayyoo haasa'aa deemu yeroo isaan waa'ee isa fannifamee dubbachaa deeman sadaffaa ta'ee gidduu isaaniitti Yesuus Kiristoos argame kaaba isin waa'ee isaa haasoftan immoo isin gidduutti argama haa ta'u malee haasaa wajjin haasa'aa deemu eenyuuf Elsaa'iif Eeliyaas Gilgalii ta'anii haasa'aa deemu yeroo haasa'aa deemanitti akkas jedhe yaa Elsaa anaan Waaqayyo Gilgaliidhaa akkam Beeteliin deemu na ejejeera an Beeteliin hin deemaati immoo as turee ati immoo maal godhi ati immoo as turee naan akkas jedhe maaliif ana si biraa hin hafu si wajjiyyoon deeme naaf gaariidha si wajjiyyoon deeme naaf maalodha yoo Waaqa wajjin deeman gaarii moo gaarii miti gaariidha yoo Waaqa wajjin jiraatan gammachuu jira yoo Waaqa wajjin jiraatan rakkina jiru hunda isaatu darraba Gilgalii kaaniitu gaafa wajjin deemuu jalqaban lakkii anoota akkaayyuu si biraa deebi'uun barbaadu hedheelse namni baay'een keenya garuu deddeebineerra Waaqa dhiisee kan deeme baay'een jira maaliiru rakkina daddaamee quba kaane kaanii garaa isaa dadhabee kan deeme jira kaanii rakkoon adda addaa poolitikaa adda addaa sammuu isaa qolloonnaan waa'ee amantii baruu dadhabee kan sokke jira baay'een gaa'ila faallaatiin dhabe kan deeme jira gaaffii tokkoon isin gaafadha amantiin Ortodoksii Tawaahidoo kan Minilikiidha jedhee nama yaase miti kan Minilikiidha moo kan Waaqayyoodha amantiin kun kan Haayile Sillaaseedha akkasiidha Ingo yoomin amantaan kun ishee dhiiga Kiristoosiin bu'uureffamte kan Phexrosaa kan Phaawulosaa kan qulqulleessaa malee kan nama dhuunfaa miti kanaaf egaa adeemus akkasiitiin hin adeemin yookaan immoo amantaa kanarraa si kaachisuudhaaf gaafa gaaffiin amantaa kan biraa keessaa waa'ee daa'imman si bira dhufu tole hin jedhin maal hin jedhini Indemtanii irra dhiistanii garaa deemuuf karoora qabdu fakkaata na jala diddani indemtanii hin jedhe iddoo kanaan sochootanii mana isaa jalaan baatanii Waaqayyoon gad isin hin dhiisin isinaa'eef ishigaa warri nama kaanii warri gurguddaan na'uuf qalchaa gurra keessan qabadhaa indemtanii warri kaan namichichi yoo iddoo biraa ta'e nama baay'eetu waan akkasiitiin sokkee nama tokko maal jedha isinitti fakkaate gaafa nama amantaa isaa hin taane wajjinaa isaa jalqabu waa'ee gaa'ilaa haasa'uu jalqabu nan deeffadhaa maalan godha maaliin beektaa akka deeffattu tokko immoo maal jedha isinitti fakkaate gaafuma haasaa jalqabu ati kan keeratti ta'an immoo kan koon naqaa'e ati maal godha Tolen jedhin gaafa sana atoo kan keeratti ta'an kan saa dhaqaa mucaan kee immoo isa dhaqa namni yaadne waa'ee mucaa ishee kanaan alattu sa'aatii sanatti waa'ee mucattii yaadannu beektu mee ishee kana hundi keessa sagalee ol kaasaatiin na wajjin jedha tokkoffaa Qorontos warra dhiiraan dubbatina harkatti naa qaba qubatti naa qaba warra dhiiraa warra shamarranii hundi keessan harkatti naa qaba waan isinitti muufaniif tiksiidhaan lafaa fuudhee miti wangeela harka keessanitti naa qaba jedhamee tokkoffaa Qorontos jedha boqonnaa 7 lakkoofsa 16 ati namicha nana guddisaa jedha ati namicha nana haadha manaa kee gara amantaa keetti akka deebistu maaliin beektaa isin immoo ol kaasaa jedha lakkoofsuma 16 jira sagalee ol kaasaa jiru ati intala nana guddisaa jedhame ati intala nana Ini saya beri dua kali. Bukti sama jadi bukti ati intala nana abba warra ke gara man
Mali dheedanii tuggungumii baay'ee fudhatu eenyurra eensarra sababni liyaasuu wajjin deemu ta'e deemanii gaafa beekaniin gahamu namoonni baay'ee yaa'anii dhufani gara eenyu gara Eelsaa hin nageenye adii maaliin goone adii ati nageenye akka Eelsaan si dhiisee deemuudhaaf Eeliyaas si dhiisee deemuudhaaf nageenye hinnan akka Eeliyaas si dhiisee deemuudhaaf beektaayyeedha ni gaafatan አውቃለሁ ዝም በሉ ነምቤካ ነምቤካ እስልሞ ማልበዳ ጀላማል እስልሞ ማልበዳ እስልሞ አፋን ኬሰን ጭፈጣ ጫልሳዬ isa wambira gaafa garaan si ciniinu ati garicha ciniinnaa sanaaf tolen jedhin dafte har'a garaa kola ciniiniirratti sa'aatii afur gaafa ga'u bishaan hin dhugin har'a sa'aatii afurti bishaan si obaaseera taanan bor immoo sa'aatii sadiittitu garaa ciniinnaa sitti naqa isa jalqabaati tole jetteetta taanan dhugaama waan tokkoon isinitti himame bataskaana gaafa dhuftanu torban tokko gaafa haftan torbee lammaffaa hin naqiniidha aduu kaa jirtu miti torbee sadaffaa immoo waa'ee bataskaanaa siiraan bachiisa sobee kutaa shaawarii baasi galcheetu maali masqalii kan ofirraa baasi akkatti saamunaa dibattuudhaaf jeen isitti gungumu masqalii ofirraa baasi achi keessa achitti siiraan bachiise sokkisiise qoma qullaa yaa'utti kaata torbee afuraffaa irrattu kottume maali inni gamaa sobaa qabaa keessaa yeroo isi fuudhee deema aduu kaa jirtu miti akka isa jalqabaa tolee hin jedhiniif isa jalqabaa isaaf seexanichaa wanta inni si gaafatu sana ati dursiiti ija jabaadhuuti eeyyin beeka afaan kee cufadhu eenyam gaafa sana innuu si dhiisee deema gaafa sana innuu sirraa fagaata gaafa inni achi gahu yaa'anii dhufanii namoonni maal gootaati Eeliyaas irraa addaan hin baatu innoo sirraa adda ba'e deemuudhaaf jedhaadha hin nageenye jennaan ani beekaa isin garuu afaan keessan cufadhaayyee deeman beetaliin gaafa ga'an Yordaanosiin nequudhaaf ka'e eenyu Eeliyaas Eelsaa waamee akkas jedhe yaa Eelsaa Waaqayyo amma akkam gara Yordaanosiin deemu na ejajeera ani Yordaanosiin hin deema ati immoo asuma turennaan dhugaa Waaqa jiraataati si biraa hin hafu jedhaan hundi keessan dhugaa Waaqa jiraataati si biraa hin hafu dhugaa maaliiti maaliin ta'u irraan haftanii biraan deebitanii gonka gadi dhiistanii Waaqayyoon isin haa tiksu sagalicha dhagaa jirtu garuu Waaqayyoon nu haa gargaaru gaafa Eeliyaasi Eelsaa dhalataa suma turi jedhu anoo gonkayyuu si biraa hin hafu si wajjina na deema malee gara diddattu Yordaanosi yoo deemte si duukaan dhaqa malee si biraa hin hafu Yordaanosiin gaafa deemuudhaaf ka'anii Eelsaaf Eeliyaas wajjin haasaa deemu laga Yordaanosiin bira gaafa ga'an Yordaanos galaana guddaadha ce'uudhaaf riqaan qabu daaktuun jiraattee nama ceesistu hin jiru bidiruun ittiin ce'an hin jiru Waaqayyoon garuu galaanarraanis karaa qabamoo hin qabu qilleensa keessaan karaa qabamoo karaa hin qabu bishaan sana bira gaafa ga'u Waaqayyoon waan amanatee jiruuf filannoo isaa taasifatee waan jiruuf Eelsaan Eeliyaas shaashii mataatti maratee jiru baasee galaana Yordaanos irra buuse eessarra buuse jedha malee eessarra buuse amantiin malee hin danda'amu argitanii ee'uudha laphee guutuudhaan galaanarra shaashii buusee hin ce'ama jedhee kan yaadu filannoo isaa Waaqa waan taasisee sa'aatii sanatti akka Waaqayyo isa ceesisu waan beekuuf galaana sanarra Eeliyaas buuse shaashii yeroo inni galaana sanarra shaashii buusu galaanichi akka girgiddaa gamasiif gamanatti cufee gidduun lafa qullaa ta'ee isaaniin daandii ce'umsaa ta'u Eeliyaas yeroo inni galaanarra shaashii buuse gaafa galaanni gargar hirame Eelsaan inni ilaala ture maal godha ture jira maal godha ture inni ilaala ture laga sana gaafa ce'an garuu Eeliyaasiin dhoksaatti waa gaafachuu barbaade Wanni hojii hojjetaa jiru kun kan eenyu ta'u jedhaa kan eenyu ta'u wanni bakka kanatti sassaabee siin qabe humna eenyudha maaliif beektanii barattoota mana barumsaa gaafa barattu ijoollee kutaa ja'a gadi
barum sasan jiran dhaggeeffadha. Mee warri baddeenatti baratamu sa'aatiin gaafa xumuraa bilbilamu ijoolleen akkam jetti. Iyyaa yaadime sirri mitiidha. Gaafa sa'aatiin xumuraa bilbilamu iyyaa yaadi. Maaliif silayyuu maatii sodaatte malee barsiisicha sodaatte malee achooniin filannoo ishee miti. Humnaan ittifamaa itti jechaadha. Yoon gale maatii qonna lelaachuu itti malee filannoo ishee miti. Yoon ba'e barsiisaa dura eegutaan malee achoonuu yaada ishee miti. Garuu addanaa fi gaafa nagaadhaan balaa Itiyoophiyaa salaam gaafa jedhan fiiddanii deemtu fiiddanii sokkitu waamichichatu kan eenyu waan ta'e kan waaqayyo waan ta'e ingaa'u gaafa karaa walirraa godhuu keessan haasaa daqiiqaa 10-15 dhaabattanii haasoftu ammam yoo ariifattanu maaliif isa sitti sin qabeetu isa sitti sin waametu kan waaqayyo waan ta'eef kan waaqayyo adda waan ta'eef haa ta'u malee gaa wanta Elsaan Eliyaasirratti jaallate kanaaf deebii barbaada. Waaqayyoon immoo keessa isaatti galateeffata. Akkas jedhamu hinaaffaa hafuuraa qaba. Hinaaffaan hafuuraa isaa yaa Waaqayyo maaloo utuu humnuma ittiin Eliyaasirra bulte kanaan anarras bulte jedha. Laa tokko garuu maal jedha beektu? Gaafa jireenyi kee tolu, gaafa daandiin kee wal qixxaatu hinaaffaa hafuurii qabaata. Maal ta'a hinaaffaa hafuuraatu qabaanne? Yaa Waaqayyo akkuma isaa kanatti dura daawwatte ani immoo guyyaa tokko waa'ee kee galateeffadhan jedhu maaliif kan isaa balleessin jedhu. Namni tokko immoo akkaawun saantii namaa isaanii fa'aa lakkaa'onna. Nama biizinasii wayii hojjetu mana teenyee baajaajiinsaa birreen mana gashitiif suuqiinsaa amma nagalchaa hin fadhii inni gaafa ji'a birreen mana argata. Maali miindaa malee maaliif qaxaramtaa fi nama?